akkam nagaa fayyaa jirtu ijoollee culullee barumsa keenya kanarraan tanaa application tokko jechuudha. Application biraa tokko oduun barbaanne jechuudha. Silkuma harkaa qabnu tana isuma tanarra dhaabbanne jechuudha. Isuma tana keessa siistamuu isiin qabdu fayyadamne akkamitti akka application tokko jechuudha nama jalaa dhoofachuu dandeenyu isin barsiisuu deemaa jechuudha. Obsaan na dhageeffadhaa qacellutti na keekkadhaa si qacelluun laala jechuudha. Akkasii galutti ijaa fi qalbii jaansan nuu kanna dhageeffadhaa jechuudha. Wantoota akka gaalarii faa, wantoota foonii faa, wantoota akka feesbuukaa faa jechuudha. Akka namni si jalaan seene miseejii faa, wantoota barbaachisaa akkanaa kana seetingii faa akka namni si jalaa seenee silkii kee laaquu hin dandeenye jechuudha. Akka samsiingi nootii faa isaan kanneen akka namni si jalaa seenee laaquu hin dandeenye akkamitti haala kamiin akka dho'ifattu jechuudha. Isin barsiisaa obsaan egaa akkanatti egaa silkii keenya banne booda akkanatti mallattoo ishii find search jettu sanarra egaa dhufne booda akkanatti home screen setting bakka jettan seenna jechuudha. Haala keenya kana dho'ifachuudha. Head apps bakka seenna jechuudha asin dhufne. Egaa kana seenne booda akkanatti dhufneeti application barbaannu jechuudha akkanatti uwwinaa jechuudha kanaan. Egaa xuyine booda apply jennaan jechuudha kanatti. Apply goone booda keessaa baana jechuudha. Akka kana keessaa gubaane application dura right irra goone apply goone okay jennee keessaa baane kana hidhamna jechuudha asirraa amma kunoo laal isa dura godhe san akkanatti jechuudha. Kanallee isa lammaffaallee akkanatti jechuudha bifa kanaan akkasii dho'isaa jechuudha. Hin jiru jechuudha application kun amma asirra dho'ifattee jechuudha. Application gosa barbaadde achi keessatti akka seentee sistema san keessa seentee as dho'ifattee asirraa dhabamsiisuu dandeessaa jechuudha. Namni dhufee argachuu hin danda'u jechuudha. Si malee suma jechuudha abbaa waan keetirratti suma waan taateef jechuudha. Gartanii akkana bifa kanaan erga dho'ifanne booda jechuudha. Isumaanuma dho'ifanne kana amma akkamiin deemnee akka taate deeffannuun isin garsiisaa jechuudha. Sirna hordoftoota kiyya isa kana deema home screen setting kana deebinaa jechuudha. Machumatti deebinee head apps bakka jirra dhufna jechuudha. Akkuma duraa san jechuudha. Akkuma dura seenne san eega dhufne booda akkanatti irraa kaasne jechuudha. Raayitii tanaa akkanatti erga irraa kaasne booda apply okay jennaan jechuudha. Apply jennaan booda application san ni deebi'a jechuudha. Garuu bakka dura irraa deeme sanitti hin deebi'u jechuudha. Bootaan isaa akkuma duraa banaa turte akka waan haaraa install goonetti dhufee asitti kunoo bifa kanaan akkanatti nuu ba'a jechuudha. Application lamaan kun jechuudha. Akkasitti deebi'a jechuudha. Haala kanaan deebisanii jechuudha. Galatooma fayyaa ta'a deebanaa jiraadhaa baga jiraattanii kana laalleen ka keessaalleen jiraadhaa umrii dheeraadhaa fayyaa naa ta'an isiniin jaa galatooma barumsa keenya kanarraa asumarra dhaabbata.